لما كان سانك يرمتين أجان ترى أيه bisa olargina inshallah. Sila biftuni imasente akkana mari'anii itti fiigaa litte. Jechuun dubbadhu jettee carraan hin kennamne jechumaan baate. La ilaha illallah. Nuti bas gasti tokko yoo seennu wayita namna haasa'u sa'a tokko seennee carraa kadhannee haa dubbannu. Thank you eebboo galatoo. Maali galatoom qaalee. Rabbi alaafisota Oromoo tana shiggiri. Galatoom eebboo kiyya kiraa manaa kaffalte. Reenji kullee kafallee turre akka nun gaafanne macarrashaa waan qabnu dhaxxawanne. Laa kan keen dabala ilu. Qara 10,000 walii gallee amma 15,000 ta'e 5,000 dabale. Mushawwara karaa malee xalabdee ati. Rakkanne asii gattaree bare gara biyya gara Suudaanii kana gaddeeme bara Kaayiroo dhufee. Alexandria Kaayiroo xalabe kaartuum dhageessane soori. Alexandria Kaayiroo xalabe. Galatoom eebboo kiyya ulfaadhu. Bakka fuute dachaa si haa guutu. Akkasii wallaa inshaallah min ilaalla hundaafuu. Akkuma isin jettan kana rabbi walii galtee nuuf haa kennu. Walii galtee nu hanqatee xiqqoo isii. Ilume viidiyoo bahii. Laki bahuun barbaadu kakatee cufateen banatu. Maaluma naa goota yoo naa rakkate malee. Sanii bar. Halla maa dubbachuu dhibu. Baala dhaloonni goota jettu tuni. Jaartii baalee aagaati bar. Aboo salaam alaikum hin dubbatta moo hin dubbattu? Yookaan biloogsi goone siis dabarsina ol daddarbu. Jaartii isaati baay'ee naasoftu. Jaartii nama guddaati. Maashaallah. Warra callisu sani jechuudha. Isa malee nama biraan dubbattu jechuudha. Isa banee cufa rimootiin bakka biraa taa'e. Ittillee dubbattu? Awustiraaliyaa taa'ee qollofe. Kunoo seenaa sanatti akkasii bar UK taa'ee Awustiraaliyaa qollofe. Ada baatee 15tti 400 yoo nagalchite bakka leenca tokkoon qabda. Ilmoo qabu san ilmoo ofii hiitee guddifta. Alaaraasi iluuki akka naannoo si guddisa wallaahi akka naannoo. Haadhoon nyaata achi booda ji'a lamaa sadi booda geemii taphatuu deemaa iluun 500. Don't worry. Anas sii jira. Hello, Anisa, Dafate, Oga, Furgute, follow Makadada, follow na Davis, your jet, level, did them just sent the Dura. In Balesa, Rindu. Professional Majala. Yeroo tokko nama mana kiyya dhufuun gaafadha. Dabarsina teleevilii 35 eessatti seente jedhaa. Arafaa ta'e fooloo naa deebisin naan jette na dhufte. Yoo laalu leebili 21. Silaa osoo guyyaa takka qurxummii mataa ol darbite anuu fooloon deebisaa fi milee dantaatiyyaa. Leebili 21 bakka itti seente sanii fooloo si haa deebisanii jedheen. Hin balleessee. Garuu siif aslii bira fidanii bara yoo waa fuudha nama takka dhiyoo tana haadha faatee sani kiis na godha. Wallaahi haadha faatee jalaan deemu waa guddaas darbuu baadhu tiriippilii taa'een banaaf akka ishii adabamtu natti hin tolu dhuguma rabbii. Ishii jalaa hin dhabamu jechuudha. Habiibti deemtee bar iluu ati hin argine bar.
Ati gastii irratti waa pushpush gootaa miti. Achumaa fudhatanii deemanii gastii irra namaan dhungatanii lolaan baafatan. Anchi mucayyoo kofalee takka teetii takka jira haadha faate mana kiyya turtee dhiyootan akka haadha faate kiisna godhaatti achi borumta ammoo argadhe sana haadha faate fitee dhufe naan jette asliif haadha faate. Kamisiin. Ayyala jirta anchi wallah fanii wayiiti ajaa'ibaa takka. Haadha faate ani hiluma bira seenaa waan hiluun naa darbu fidee manuma keetis seena malee kara biraan hin naqu. Guyyaa takkitti rabbi adikki jibi yaade guyyaa takkitti maniiganii takka kennee erga dubbadhume. Guyyaa takka. Yaani miti dhugaa rabbi hababa akkas kudhanii soddoma tana qofa darba. Untaana namni maniiganii takka nan darbee boolonni jedhu. Isiinu maniiganii Guddaan argame sabar wanni inni nu darbu 200 faanuu darba ishii fidee dhufe sii darba. Ati maa goota gisee inni 100 takka sii kennee jedhe 300 dasii bu'a. Borullee deebee yoo inni 100 takka kenne 300 dasii bu'a. No kuma kenne ne wallahi mana kiyya isi indukti ijoolleen tunni ijoolleen warra shawaa maaliin tunni hedduun na bira dhufaatti mana kiyya faate waa achuman namni faage kennaa xiqqoo malee ani hedduu waa seenaa takka dhufti bara jedhe waytan banuun dhufti jedhe achuma teetti anillee galchan sanuma faa exchange yoo gootan ma 200 300 omaan argattu fa'a. Anuyyuu kudha torbaanitti guyyaa takka seenaa maal kennas. Lolaan baafatanii barsi irraa fuudhanii deemanii lolaan baafatan. Tunni lolaallee hin qabdu ijoollee miskiina akkanuma waan Lola qabu akkamii beektaa ilu si hima. Akkanatti ilaal porfaalii isaanii gattuttee achiin gaalarii isaanii keessa laalta. Gizee laaltu kiisingiin kun 5-6 ol taree jiraannaan gaalaariin isaanii nama tokkichaan gubbaa gadi guutamee jiraannaan lolaa qabdi. Sanniin talolaa qabdu mana kiyya dhuftu talolaa guurtee deemtu mana kiyya dhuftu bakka ijoollee manaa. Haadhammaa kiisaa asirra jiran keessaa sibichaadha barka iluu ka lolaa hin qabne. Tana gayaate amma tunniin tana bira dhuftu waan akkasii maaliin jettu hin dhufti mate teetti. Lolaa kiyya ta'e wallahi lolaa kan kee ta'a. Ani jechuma san jibba wallahi maaliif kabajaa keenya gahee hir'isuudha yoo lolaa jedhee namni adda addatti nu fudhate warra ijoollee oromummaa sappoorti gootu namni dhuunfa fudhatee lolaa kiyya jechuun sun tokko kabajaa giiftaraa nu jalaa gabbuusa. Ansanii yeroo baay'ee nama lolaa jedhullee das nan jedhu. Addatti akkasitti hin ta'u jechuudha. Maaliif giiftarri qaba. Maa torbaanumarraa gaalaariitii eegguutti bara darraa dhumattu. Anamma gahee masiiguuti akka naannoo lolaa ta'uu osoo hin ta'in anamma giiftii geemiin dhaqu garuu waan dandeessan xiqqoo tana namaanuma kennaa. Xiqqoo wanni yeroo jiru ilu yuunivarsiitii tiktokii leenca kanniin guuttaa bara 18 irraa 18 20 irraa 20. Ani lola akkasii ta'uun barbaadu amma leevilii tokkorraa gahee 35 nama takka bira seenu. Atuu anaafatu waliin hin jiraannu yoona silaa kabajaa kanaan wallolli. Gaafa dhaqee tabiraatii kenne lolaa kee madabanyaa taanaani lammatan arguun barbaaddu. Mooditara narraa fuutan ari. Jamir maal goota hayyama kiyyaan deemta ilaala kan beektaa. Haasofnee geessinee kaanii laayivii dhufnaa toophii irra teetta kun akkuma toophii irra teettu kan haadhaan cuuta achirraan deemtu. Haadha baate akkanuma na jaaladhu akkanumas jaaladha yoo danda'e akkanumas sappoortii godha malee lolaa kee ta'ee asuma taa'ee giiftii kennaa gaafaan olii gad deemu maal godhaa fedhan ani firiidamii barbaada maal godhaa namatti namni na aartu akkasii kan nama tokkoo ta'uun barbaadu. Azaaba addunyaati jechuudha barsuunii. Maraadde ani waan akkasii sanniin hin fedhu bar wallah amma namni lolaa jedhee akkanatti bakkuma takkatti nama waan akkasii sanniin immoo silaa namaa wali aarta nama si bira taa'ee giiftii sii kennee yoo jedhe gaafa wayii si biraa deeme nama biraati yoo jedhe qeerroo san jechuudha bar. Yoo gaafa kaani anaafati jaalalli kiyyaa walitti kabajaa walitti dhufnu kuni gara aarii faa deebi'a jechuudha. Namni leencaa walitti dhufne leencii hamna addaan deemna. Ammallee namni qalbiin dubartii tun miskiina garamitti deema gara jaalala keessa seenuu namni deema. Goota sappoorti goota kaa waan kanan beeki yeroo maraa sappoorti gootaan jajjabeessitaani gara jaalala keessa seenuu deeman jechuudha. Atillee jaalachuu nama yookiis jaalachuu dandeettii gadi loladhu. Wanta sappoorti gaafa geemi beellamaa fa'aa beektaa?
lola sadii qophaa'ee sadiin waliin beektu kuni leenca sadii fidee dhufa kuni yookaan immoo yuunivarsiitii takkaaf leenca tokko fidee dhufa kun leenca jaha fidee dhufa lamaanuun ari'amtii gaafa geemi beellamaa ka leenca jaha san tol fudhatama tokkoffaa jechuudha. Tokkoffadha. Ilaa dafaatee waan si ta'amu na qobboleetti waa argattu ijookee nama waa si kenne jechuun galatoomi jetteeni kabajuuni numa jiru. Har'a sii kennellee ka duraan sii kennellee haaraa dhufellee yeroo mara yoo nama san qixxe ilaalte jedhu fakkeenyaaf har'a sii kenne